السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حركفوني أشمع ورد توتاتية جوالك كيسان حيما كيسان مالي نمني برا أكار كانتو أكسما يروسين شارجري ركاواتني نمر برا دفي أكا شارجري رامبام يرو راباسي مو سغليك أبا سغلين التئية إسن دفتني هاتو سانيك أبداني جيشور أكامتين أكا أكس قدتان إسن أرغيسا آبي باي بريدو أن في كوتي وان في دمو في سنين قولا جيشورا يوسن تتولت شير لايك gochuun YouTube subscribe TikTok follow like gochuu hin dagatina isiniin jedha. Okay, application dha. Application isii tana jechuudha. Don't touch my phone kan jettu kana jechuudha. Play Store keessaa buufattanii gatii baay'ee isiniin gaafattu. Play Store irra galtanii jechuudha. Bakka too sarkiititti maal jettanii barreessitanii Don't touch my phone kan jettu kana jechuudha. Gadi buufattan jechuudha. Kunoo aappiin isii kana anamma gadi buufadhee jira waan ta'eef keessaan seenee open jedhee kallattimaan open jedheetumaan keessa seenee isin argisiisa jechuudha. Okay. Eega keessa seentanii haala kanatti hin gadhiisanii buutii aappittiin jechuudha. Aappii baay'ee bareedduudha itti fayyadama. Okay, don't touch my phone kan jettu kana jechuudha. Aappii yeroo gadi buufattan gatii baay'ee isin gaafattu. Hattuun akkasuma jawwaala chaarjarii keessa namni biraa dhufee irraa baafachuu hin danda'u jechuudha. Sagalee qabdi itti iyyiti. Sagalee sana hin qabuu ni dandeessanii namni biraas dhufee isin jalaa hin fudhatu jechuudha jawwaala keessan. Okay, amma maal gochuu qabdanii akkuma asii gaditti argitan kana waa afurtu jala kanatti isin dhufa jechuudha. Kood bakka jettu kanatti koodii inni naqxu mee fakkeenyaaf anammoo okay irratti haa godhu. Amma akkuma argitan haala kanatti egaa irratti gadi gootanii irratti gadi qabdan jechuudha yeroo takkaa fi ramziin hidhatan jechuudha. Ramzii isinii galaami waan feetaniin jechuudha. Aanamame akkanatti hidhadhaa goo jedhaan jechuudha kunu. Okay, haala kanatti isiniif guutaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf amma chaarjarii illee godhee hundumayyuu isin argisiisame. Okay, amma mee startaa jedhu fakkeenyaaf daqiiqaan kun hin qoxxora achi booddee amma rikoordii waraabaa jira waan ta'eef sagaleen isin biratti hin dhagahamu obboleeyyan kiyya isin biratti ammoo hamma isin koodii itti naqatan san itti naqxanii banta cuftan malee hin cufamu jechuudha. Hin iyyaa yeroo chaarjarii irraa buqqisanis yoo namni biraa dhufee jawwaala keessan harkaan qabes akkasumatti iyya jechuudha sagaleen kun. Kanaafuu ramzii san hamma itti naqxanitti hin cufamu haala kanattiin amma isin biratti hin dhagahamu. Cufee jira akkuma argitan kana jechuudha. Okay, amma maal gochuu qabdani isa kun chaarjarii alarmii kan jedhu kana jechuudha. Chaarjarii kanarrattis yeroo takka okay gootan jechuudha haala kanatti. Yeroo chaarjarii irraa buqqisanis yoo namni biraa dhufee jawwaala keessan harkaan qabes akkasumatti iyya jechuudha sagaleen kun. Kanaafuu ramzii san hamma itti naqxanitti hin cufamu haala kanattiin amma isin biratti hin dhagahamu ta'a haala kanaan fayyadama. Jechuudha badee dhufee jawwaala keessan goraagoruu yookaan tuttuqu yookaan chaarjarii irraa baafachuu hin danda'u jechuudha. Aappii baay'ee bareedduudha. Yoo isinitti tolte gadi buufadhaa itti fayyadama. Share like gochuu hin dagatina.